Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa guyyaa irraallee viidiyoo kan biraan walitti deebinee jirra. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu waa'ee dipaartimentii Anestheesiyaadha jechuudha. Egaati chaanalii kana irratti dipaartimentoota hedduu irratti viidiyoo isiniif hojjedheen jira. Dipaartimentii fayyaa ta'u, dipaartimentii fayyaan alaa, waa'ee dhimma naachuraalii, sooshaali waan hedduu irratti isiniif hojjedheen jira. Amma barattoonni hedduun keessaan kan na gaafatanii waa'ee dipaartimentii Anestheesiyaa informationii jiru tokko lamaan qoradhee isiniif fidee dhufeen jira. Kanaaf chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun akkasuma jajjabeessitan isin gaafadha. Isin eeguutan jira. Like subscribe waan gootaniif guddaa galatoomaa. Sababa isaas isin sekondii takka fayyadamtanii viidiyoo kana like subscribe yeroo gootan anaaf amilee guddaa naaf kenna. Akkasumallee viidiyoon kun namoota hedduu bira akka gogodha. Isinirraa waan hir'isu tokko illee qabu. Kanaaf like subscribe gochuun jaalala naaf qabdan natti argisiisaa isiniin jechuu jaalladha. Inni egaa anaan kan hin beekne yoo jiraattan an barataa yaala fayyaa yookiis barataa medicinii waggaa 5ffaadha jechuudha. Inni informationii jiru dhimma fayyaa wajjin waa wal qabatuuf nan beekaa isiniin jechuu barbaadeni. Kanaaf egaa dipaartimentii jechuun waa'ee raamii obbolo tokko al takka seentanii kan keessaa baatan miti jireenya keessan kan murteessuudha. Kanaaf egaa dipaartimentii kam seenuun dura waa'ee dipaartimentii sanaa sirriitti beekuu qabdu. Informationii gahaa qabaachuu qabdu jechuudha. Informationii gaafa gaafattan immoo informationii nama fakkeenyaaf dipaartimentii takka seenu yoo barbaadan dipaartimentii sanaan eebbifamee hojiirra nama jiru yookiis immoo nama siinerii barataa siinerii ta'e gaafachuu qabdu jechuudha. Kanaaf egaa informationii waa'ee dipaartimentii Anestheesiyaa wajjin wal qabatu hundumasaa asumaan isiniif qooda. Hanga dhumaatti na wajjiniin turuu hin dagatina. Egaati seensarraa kaasnee haasofnu Anestheesiyaa jechuun maal jechuudha? Anestheesiyaa jechuun waan hadochuu wajjin wal qabatudha. Dur doktoroonni sarjarii hojjechuudhaaf maal gochaa turanii nama saggoo kana keessa dha'anii hanganni lafaa ka'utti yookiis immoo hanganni of baruutti sarjarii hojjechaa turan. Kan biraa immoo maal gochaa turanii waan baay'ee nama dhibu alkoolii kennanii fi namicha gamachaa'een booddee alkooliin akkuma beektanii sedative effect qaba. Namicha machaa'ee yeroo inni jirutti sarjarii hojjechaa turan jechuudha. Ta'uyyuu namni machaa'ee jiru peeniin itti dhaga'ama jechuudha. Waan hedduu dhaqa namni utuu iyyisiisaadha jechuudha sarjarii kan hojjechaa turan. Wanta kana hir'isuudhaaf namoonni yerootti yaalii adda addaa gaggeessaa turanii yeroon booddee qorichi argame jechuudha. Qorichi nama hadochuu yookiis immoo masiliin relax kan godhu peenii akka namatti dhaga'amne kan godhu argame jechuudha. Sanaan booddee sarjarii hojjechuun baay'ee salphate jechuudha. Yaalii yeroo jalqabaa fiigaa namoonni qoricha kana argatanii qurxummii irratti kan isaan yaalanii akkuma beekamu qurxummii harkaan qabuun baay'ee ulfaattiin qurxummiidhaa kennanii qurxummiin gaafa wanna sana soorattu relax masiliin ishee relax waan ta'uuf sochiidhaaf kan ittiin qurxummii qabaa turanii san booddee yaalii sana gara namaatti fidanii qorichi kun har'a addunyaa keenya keessattuu addunyaa medikaalii hedduu kan jijjiiredha jechuudha. Dipaartimentiin kuni dipaartimentii baay'ee filatamaadha. Medicinii fi faarmaasii taansee dipaartimentii baay'inaan yeroo hedduu baay'inaan barattoonni seenan dipaartimentii Anestheesiyaadha jechuudha. Dipaartimentiin kun egaa yuunivarsiitota hundumaatti hin kennamu. Yuunivarsiitota muraasatti kan kennamu. San qofaallee mini intake capacity baay'ee xiqqaadha jechuudha. Intake capacity baay'ee xiqqaa qaba. Barattoota hedduun fudhatanii jechuudha. Yeroo baay'ee barattoota 20 maksimamii hanga 30ti. 15 fa'aa fudhatu, 10 fa'aa kan fudhatan jiru jechuudha. Darbee immoo kompitiishiniin baay'ee dipaartimentii irratti baay'atudha. Sababni isaa intake capacity xiqqaa qaba. Barattoonni immoo baay'inaan irratti kompitiishiniin baay'ataa jechuudha. Kompitiishiniin kan inni irratti baay'ateef dipaartimentiin kun kwalitii qaba, seeftii qaba. Yeroo isin jedhu doktoroota wajjin doktoroota siinerii ta'an sarjinii wajjiniin kan isin hojjettanii darbee immoo hospitaala qofa irratti hospitaala sarjiniin yaalli baqaqsanii yaalu hojjetamu qofa irratti kan isin hojjettanii. Kanaaf gara baadiyyaa deemuu midhaamni waan jedhamu hin jiru seeftii illee ni qaba jechuudha. Kanaaf dipaartimentii kana irratti kompitiishiniin ni baay'ata jechuudha. Dipaartimentii kana seenuudhaaf egaa namni takka barataa naachuraal saayinsii ta'uu qaba. Barataa naachuraal saayinsii taatanii gara dhuftaniin booddee koomon koorsii fudhattu. Koomon koorsii semestera jalqabaa eegga fudhattaniin booddee gara kolleejjii fayyaan seentanii jechuudha. Dorgomtanii kallattii maanii gara dipaartimentii keessanii seentu jechuudha. Fakkeenyaaf egaa dipaartimentoonni kanneen akka medicinii, kanneen akka faarmaasii, kanneen akka Anestheesiyaa kuni kallattii maan
COC eegga fudhatanii booddee dorgomtanii gara dipaartimentii join gootu jechuudha. Gara kolleejjii deemtanii jechuudha. Dipaartimentoonni kan biroon kanneen akka public health, kanneen akka nursing, kanneen akka midwifery midhaan kan biroon kolleejjii seentanii kolleejjii sana jalaatiin booddeedha kan filattanii jechuudha. Akkas jechuun common course barattanii semestera lammaffaa kolleejjii keessan seentanii kolleejjii sana eegga barattanii booddee filattu jechuudha. Na dipaartimentiin kun COC dhaan kan isin seentanii kana jechuun preconditioning ni jiraata, competitioning ni jiraata jechuudha. Endaga departmentii kan waggaa meeqa baratama kan jiruu fi waggaa 4 kan jedhamu garuu most of the time waggaa 4 fi walakkaadha jechuudha. Waggaa 4 fi walakkaadha kan baratamu. Achi baatanii hospitaala irratti kan isin ramadamtanii jechuudha. Egaati departmentii kam seenuun dura passionii qabaachuu qabdu. Departmentii sanaaf passionii qabaachuu qabdu jechuudha. Yoo passionii hin qabaanne departmentii sana seentanii wuxxeetamaa yookiis bu'a qabeessa ta'uu hin dandeessanii jechuudha. Departmentiin kun xiqqoo biizii nama godha. Faayidaa isaa isinitti himeen jira. Hospitaala gurguddaa irratti kan isin hojjettanii quality qaba, safety qaba. Garuu side effectidha jedhee kan akka kootti kana yaadu fakkeenyaaf hospitaalota aanaa irra kan hojjettan yoo ta'e opportunities hin qabdan xiqqoo part time hojjechuudhaaf isin dhibuu danda'a jechuudha. Bakka miindaa irratti depend kan isin taatan. Sababni isaas akkuma beekamu gaa aanaa irratti yeroo baay'ee hospitaalli dhuunfaan hin jiru. Dhuunfaa matee iyyuu immoo dhuunfaan kan sarjarii hojjetu hin jiru jechuudha. Kanaaf sarjarii maayinarii ta'eef immoo anesteeshiyaa hin barbaachisu namni kamuu kennuu danda'a. Kanaaf xiqqoo akka miidhaatti kana jedhee yaadu kallattiimaan miindaa mootummaa irratti kan isin dippendi taatan. Dipaartimentoonni kan biroon immoo kanneen akka HOFA kun kan biroon gillii keessanitti banachuu dandeessu. Faarmaasii yoo ta'e gillii keessanitti raabsaa qorichaa taate banachuu dandeessu. Raabsaa qorichaa banachuu dandeessu. Kilinika gillii mataa keessanii banachuu dandeessu. Anesteeshiyaa irratti immoo nama odeeffachuuf banachuun ni ulfaata jechuudha. Qoricha adoochuu kana kennuu qofaaf banachuun ni ulfaata jechuudha. Kanaaf iddoo opportunitiin jiran magaalota gurguddoo hospitaalli dhuunfaa kan jiranii magaalota gurguddoo irratti opportunity ni qabdu jechuudha part time hojjechuuf. Innaa dipaartimentiin kun garuu walumaa galatti dipaartimentii baay'ee filatamaa barattoonni hedduun barbaadanidha jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitiin dipaartimentii kana kennanii hanga odeeffannoo kana qabutti yuunivarsiitiin Finfinnee ni kenna, yuunivarsiitiin Amboo ni kenna, Wallaggaa yuunivarsiitiin ni kenna, Jimmaa yuunivarsiitiin ni kenna, Hawaasaa yuunivarsiitiin ni kenna, Wachamoo yuunivarsiitiin ni kenna. Yuunivarsiitii kanaadha kana namatti information isaa kanan qabu. Viidiyoo guyyaa irratti waan takka lama akka hubattan abdii guddaan qaba. Waan gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate koomentii keessatti na beeksisaa. Waan na wajjiniin turtaniif guddaa galatoomaa. Hanga ammaatti na wajjiniin taatanii immoo viidiyoo kana like subscribe kan hin goone yoo jiraattan ammallee like subscribe gochuun na jajjabeessaa. Yaada naaf qabdan immoo koomentii keessatti na beeksisaa. Gaaffii yoo jiraate dipaartimentii akkasii irratti utuu nu hojjette kan jettan yoo jiraate koomentii keessatti na beeksisaa. Waan na wajjiniin turtaniif guddaa galatoomaa. Guyyaa gaarii qabaadha.